Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanaalii kiyyaa nagaa keessanii galata rabbii nagaa kiyyaa sillee bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'attu isiniin jecha araalii viidiyoo tokko isinii qabadhee dhufeeti jira. Innis warra kaayin maasterii fayyadamuu barbaaduuf jechuudha viidiyoo kuni. Viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaala isiniin jedha warri kaayin maasterii fayyadamuu barbaadan. Dursitanii Play Store deemtanii buufattu jechuudha. Isa booda akkaataa itti fayyadamtan waliin ilaalachuudha. Dursinee keessanii seenna. Erga keessa seenne booda haala kanaan nu dhufeeti jira. Isa booda new project an jettu yookiin immoo shiidoo kana jettu jechuudha. Isa booda asitti YouTube'dhaaf kan ta'u 16.9 kan jedhu kana YouTube'dhaaf filanna jechuudha. Nuti viidiyoo YouTube edit godhachuu barbaanna waan ta'eef isa kana filanna jechuudha. Yookiin immoo isa kana irratti gaxxuunee dhiyeessina jechuudha haala kanaan. Isa booda create kan jettu maaltu kuna. Erga keessa seenne booda haala kanaan nu dhufa jechuudha. Amma viidiyoo keenya akka asitti nu dhufu taasisna. Miidiyaa isheettu kana hin tuqna. Miidiyaa isheettu kana erga tuqne booda viidiyoon barbaannu piikcharoonni keenya viidiyoon keenya giroo irra jiran hundi isaanii asitti nu dhufanii jiru jechuudha. Isa keessa tokko hin filanna. Viidiyoo edit godhachuu barbaannu jechuudha. Fakkeenyaaf ani viidiyoo kana irratti isin agarsiisa jechuudha. Amma viidiyoo kana irraa kutuu odoo barbaade viidiyoon hin barbaanne irra jira odoo jenne irraa kutuun barbaade viidiyoo kana jechuudha YouTube irratti gadhiisuudhaaf irraa kutuudhaaf maalan godha dursitanii viidiyoo kana irratti kilik goota asii gadi viidiyoo filattan kana irratti gizee tokko yoo tuqxan akkana isinii ta'a jechuudha. Isa booda bootaa irraa kutuu barbaadda sana irratti ni sirreeffattu jechuudha. Karaa lamaaniin irraa kutachuu ni dandeessu. Gidduudhaan illee irraa kutachuu ni dandeessu. Amma fakkeenyaaf ani karaa kana irraan kutaa ishee asii gadi buutu kana isinitti mul'atti yoo ta'e ishiin asii gadi buutu kana bootaa irraa kutuu barbaadda sana irratti sirreeffattu jechuudha. Haala kanaan erga guddisee irraa kutee isinitti agarsiisanii akka viidiyoon gabaabbatu. Haala kanaan sirreessee irraan kutaa ergan akkatti sirreeffadhe booda bootaa maqasiin jirti ishiin dhufee gadi tuqa jechuudha. Karaa harka mirgamu karaa harka bitaa kutuu barbaadde siin jedha asitti yookiin immoo gidduudhaan siin jedha. Anammaaf karaa harka bitaa kanaan kutuu barbaade waan ta'eef ishii tokkoffaa irratti kilik godhee irraa kutachuudha haala kanaan. Akkasumallee karaa dhuma isaa odoo irraa kutuu barbaade kanatti sirreessee tooyi. Ammas asuma deebi'een immoo raayitaan jettu kanarratti raayit ishii gattuqaa irraa naacite jechuudha haala kanaan irra naaciteetii jira jechuudha. Gidduudhaan illee akkasuma odoo kutuu barbaadan kuttu jechuudha kinoo jira jechuudha viidiyoo kana. Haala kanaan erga kunnee booda haala kamiin sagalee viidiyoo kana wantoota jiru kana keessaa laallachuudha dursinee. Sagalee viidiyoo kana odoo balleessuu barbaadanii sin sagalee keessan irratti dabaluudhaaf jechuudha. Dhuftaniit kinoo ishiin kun hin jirti. Ishii miksaraan jettu kun hin jirti. Ishii gizee gaxxuqutaan kinoo as gara olii argitanii ishiin kun hin jirti. Ishii irratti see tokkicha akkatti X yookiin immoo irratti diimeessitu jechuudha. Isa booda viidiyoon kun sagalee hin qabaatu jechuudha. Sagalee akka haala kanaan irraa dhaamsuu ni dandeessu jechuudha. Kan biraa immoo iddoo kana fixinatiisa odoo fixinatii akka qabaatu odoo taasistanii yookiin immoo akkas jedhee akka deemu odoo taasistanii as keessa filattu jechuudhaan barbaadan irratti akkanatti viidiyoon kun gabaabsuu barbaadan yookiin immoo baay'ee dheeressuu barbaadan illee haala kanaan asirratti siniif jechuu dandeessu jechuudha. Kan biraa immoo kan biraa as keessa odoo laallee inni kuni akkaataa teessuma isaatii inni asii achi gaggaragachuu jechuudha wanti inni. Kun haala kanaan kun immoo iski keessa seennee haala waan ofirraa qabu jechuudha. Inni kun kalariidha. Kalarii viidiyoo keessanii irratti filachuuf sin gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf tokko odoon tuqee kalaroota baay'ee of keessaa qaba jechuudha. An barbaadne irra ni godhattu jechuudha. Kunis akkasuma hundi isaaniiyyuu nuti kun kalariidha jechuudha. Haala kanaan irratti filachuu ni dandeessu jechuudha. Kan biraa immoo odoo laallee iddoo kana odoo laallee isa kana odoo laallee inni kuni akkaataa viidiyoon keessan itti isiniif taa'udha. Fakkeenyaaf odoo akkatti filattanii as keessanii filattu jechuudha. Viidiyoo kanarra laalatii jijjiirrattu jechuudhaan barbaadan irratti haala kanaan irratti sirreeffachuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoo YouTube irratti upload gootan. Inni gadaanu kan ammoo odoo tuqnee ishii kan ammoo odoo tuqnee asirratti immoo akkaataa barreeffama yoo irratti barreessuu barbaadan akkaataa barreeffamni irra isinii taa'u irratti jechuu barbaaddu jechuudha. Irratti astakakkaluu ni barbaaddu haala kanaan jechuudha. Akkasumallee haala kanaan kan barbaaddan filachuu ni dandeessu jechuudha isinii.
Ishi kan biraan immoo laallee inni kun illee akkasuma barreeffama argisiisa akkaataatti barreeffama irratti teechifannudha. Haala kanaan an barbaadan ni filattu jechuudha. As keessa kan barbaadan ni filattu isini kan biraan immoo isinitti argisiisu barbaadu. Irra caalli isaanii YouTube'dhaaf man barbaani itti jedhan isaan kana jechuudha. Waanan kun irraa kutuu sagalee isaa irraa balleessinee sagalee biraa itti dabaluu fixirasiisa yoo barbaadan irraa qannasu akkasumallee iddoo inni kun immoo viidiyoo keessan akka bareedu taasisu jechuudha. Wantoota biraas hin qabsiiftanii ni ilaaltu sa'aatiin akka hin deemneef gara biraa odoo deemnee ilaallee amma isaan kana ilaallachuudha. Isaan kun maali faayidaa isaanii? Inni kun muuziqaa itti dabaluudhaafi yookiin immoo muuziqaa barbaaduu akka itti gadduuqxanii as gara kanatti sinii dhufachuudha. As keessaa an barbaadan an jiru an yoo ofii keessan illee rikoord gootanii yoo jiraattan soongi an jiru wanti bu'anii hin jiru wanti intarneetidhaan daawwalad gootanii jiru jechuudha. Isaan kana keessa haala kanaan filachuu ni dandeessu jechuudha. Iddoo kana immoo inni kuni odoo bantaniisa gootu akkanatti isa boodatti dabalachuu ni dandeessu. As odoo laalle immoo iddoo kana odoo laalle viidiyoo biraa jala kanatti dabaluudhaaf yookiin viidiyoo biraa bukkeetti gara fuulduraattis odeesski dabalee odoo isinitti argisiise. Amma achirratti viidiyoo tokko dabalee isinitti argisiisa. Ishii kana odoo dabalee ittan hidhee jechuudha. Viidiyoo lama tokko ture amma viidiyoo lama walitti hidheetii jira jechuudha. Akkasumallee sabiskiraayib ishii jettu kana dhuma irratti odoo itti hidhee haala kanaatiin itti daadheeti jira jechuudha. Ishii kan biraa immoo isinitti argisiisa. Irraan cufa. Ishii kan biraa immoo isinitti argisiisuu barbaadu. Inni kun maaliidhaaf fayyada? Viidiyoo itti da'uudhaaf kun. Karaa fuulduraa, karaa duubaaf karaa fuulduraa viidiyoo itti da'uu barbaadan as keessa seentu jechuudha. Amma gara kanaatti odoo deebinee kun waa baay'ee of keessaa qaba waan ta'eef. Inni kun yoo barreessuu barbaadan viidiyoo keessan irratti yoo barreessuu barbaadan isa kana tuqxu kanarratti immoo isniikarii minaaminaan jedhu hin jira. Iski fakkeenyaaf odoo isinitti argisiise. As keessa jechuudha wantoota babbareedan haala kanaan odoo irratti dabalachuu barbaadanii ni dandeessu jechuudha. Kunis akkasuma ni qaballee kunillee akkasuma jechuudha. Kun irratti dabalachuu ni dandeessu jechuudha. Kan biraa immoo kana irratti barreeffachuu dandeessan jedheera fakkeenyaaf isinitti argisiisa tuqee tooyi. Ishirratti barreessuu odoon barbaade sabiskiraayib jedhee tooyi. Jedhee odoo irratti barreesse erga barreessitanii booda okkee jettu jechuudha. Akka achirra dhaqee isinii taa'u jechuudha. Mana dhufeeti jira kan iddoo kana taa'eeti jira. Akkasumallee kalarii isa odoo barbaadanii kalarii sabiskiraayibii kana diimaa irratti gootu isa booda raayit odoo gootanii haala kanaan isinii dhufa jechuudha. Ishii kan biraa immoo odoo laallee sa'aatii qoxxabuudhaaf jechuudha. Ishii barreeffama isinitti argisiise isniikarii akkaataa irratti dabalatan isinitti argisiise kunillee baay'uma miti. Amma kuni waan isa kanadha. Inni kuni maalidha? Osoo viidiyoo tokko irratti reakshin gochuu barbaadanii yookiin immoo viidiyoo lama wal bukkee gootanii osoo hojjechuu barbaadanii haala kanaan haala kamiin fayyadamtu kan jedhu ishiin kun baay'ee barbaachistu jechuudha. Fakkeenyaaf namni muuziqaa irratti reakshin godhu namni koomedii irratti reakshin godhu amma ishii kana fayyadama jechuudha. Miidiyaan jettu kana walirra darrabamtee an jirtu kana ishii fayyadama jechuudha. Ishii gad tuqnee osoo laallee ishii amma viidiyoo tokko odoon asitti fidee isinitti argisiise. Isuma viidiyoo kana odoo deebisne. Kinasa kana odoo deebisne. Kun amma viidiyoo aynata lamadha jechuudha. Asirratti inni sirreeffattu jechuudha. Seeraan akkasiniin mul'atu gizee irratti odeessitan jechuudha. Baay'ee kana gizee asirratti intini gochuu barbaadan reaction warri gochuu barbaadu muuziqaa irratti dursee muuziqaa sana laalati viidiyoo of qarratsa jechuudha. Akka walqixa isiniif ta'uuf muuziqaa sana yookiin immoo sirba sana laalati of qaddaatu isa booda walqixa isinii dhufa jechuudha. Walqixa upload gootu jechuudha. Yookiin immoo haala kanaan walitti daatu jechuudha. Haala kanaan bootaa sirreeffattu jechuudha. Bootaa barbaadan
gabaabsitaniillee as bukkeedhuma keessan yookiin immoo jaluma keessallee akka teechisuu ni dandeessu. Warri immoo akkanatti dheeresseellee barbaadu ni jira jechuudha. Akkasumallee kan biraa odoon itti da'uu barbaade karaa bukkee achaanutti as nan deebi'a. Ishuma miidiyaa sanan tuqa. Isuman deebi'ee fida jechuudha ammallee. Yookiin immoo kan biraa odoo ta'e ishii kan biraa fideeti jira jechuudha amma karaa kana. Isallee akkasuma nan sirreessa jechuudha. Haala kanaan erga sirreessitanii booda walqixa erga sinii ta'e booda iski taphachiisnee odoo laallee hundi isaayyuu wal faana taphata jechuudha. Argitanii haala kanaan warri koomedii irratti reakshin gochuu barbaadan, warri muuziqaa irratti reakshin gochuu barbaadan haala kanaan walitti daatu jechuudha. Ishi iddoo kana jechuudha ishiin iddoo kanadha jechuudha. Ishiin muuziqaa wanti viidiyoo garaagara walirratti darrabu jechuudha. Walitti da'uu odoo hin taane walirratti darramna jechuudha. Walirratti yoo da'uu barbaanne ishii kana keessa kan seennu jechuudha. Ishii tokko kan taate kanarra jechuudha. Inni kun lama ta'eeti mul'ata jechuudha. Haala kanaan erga xumurree booda erga haala kanaan barreeffannee booda jechuudha. Jechuun bareechinee booda amma viidiyoon kun reedii ta'eedha jechuudha. YouTube irratti upload gochuudhaaf haala kamiin seefi goona iddoo kana dhufna jechuudha. Ishii kana qastii asii ol baatu kana ishii gad tuqxu jechuudha. Akka seefii isinii ta'uuf gara giloorii keessanii akka isinii deemu jechuudha. Isa booda as dhuftu jechuudha. Seef viidiyoon jedhu kana seef gootu. Isa booda as gara akkanatti erga isinii dhufee booda as skippaan jettu ni jirti miti ishii gad tuqxu jechuudha. Kaza haala kanaan seef isinii godha jechuudha. Argitanii? Amma seefii isinii godhaa jira. Kuni gizee guute isin dhaxxanii gilooriirra laaltanii viidiyoo keessan upload godhachuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoo kana warri jaallattan like godhaa. Akkasumallee warri immoo haaraa taatan subscribe naaf godhaa isiniin jedha. Viidiyoo gizee laaltan garuu like godhaa. Namni baay'een like hin godhu waan isaan beekanii. Like godhaa viidiyoo nama biraatiif YouTube'n akka dhaqqabsiisuu danda'u jechuudha. Haala kanaan erga kuni guute booda as keessa isiniif iyyuu ba'u yoo guute malee erga guute booda gara giloorii dhaxxaniitti isa booda viidiyoo keessan reedii isinii ta'e upload godhachuu ni dandeessu jechuudha gara YouTube'itti. Ishii kana fakkaata isiniin jedha. Viidiyoo kana yoo jaallattan like naaf godhaa isiniin jedha. Waan na dhaggeeffataniif galatooma. Waan beeknu share waliif haa goonu wal jajjabeessinu nagaa naa ta'a.